Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoon adda qabadde isinii deebi'e ammutiyyuu isinirra beekee osoo hin taane jechuudha. Wanta ijaan argan yookaan ammutiyyuu gurraan dhagahan waan ijaan argan waan an argamuutiyyuu osoo isiniin hin qoonne bira hin taru jedhee waan ayyaadu jechuudha. Yeroo hundayyuu namni beektan ni beektanii namni hin beekneef ammutiyyuu gorsa tokko ta'a jechuudha. Kanaaf waan akkasiisan qabadhee isin deebi'e jechuudha. Akka waliigalaatti dubartoonni biyya Arabaa kamiyyuu sooshaal miidiyaa kamuu ni fayyadamtanii waatiisaappii immoo akkasumas feesbuukii fi miseenjaras ni fayyadamtan jechuudha. Warri kanaan olis inistiigiraam kan waa hedduu fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Yaa ta'u garuu wanta ana irratti qabadhee isin deebi'ee Imo irratti jechuudha. Imoon kun ammutiyyuu adaduma isin apdeet gootanii wantoota garaagaraa irratti isinii dabala jechuudha. Yeroo kana ammutiyyuu namni hin beekne akkuma argitanitti yoo kan itti seentan ta'e dhiibbaa garaagaraa isin irratti fiduu ni danda'a. Kan Imo irratti jiru jechuudha haaroftamaa laaks viidiyoo fi liivinis ture garuu nama hin beekneef liivii sun baay'ee rakkoo qaba jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa tanaan durallee waa'ee liivii kana haasa'een jira. Keessattuu zim jettaniitum liivii bantanii osoo hin beekne jooyin yoo kan jettaniin ta'e namoonni achi liivii san irra taa'u hundi isaantu silaaluu danda'a jechuudha. Namoonni tokko sharranyaan jechuudha kan hojii hin qabne achumarra taa'ee viidiyoo nama waraabee sooshaal miidiyaa irratti ni gadhiisa jechuudha. Isaan kunniin ammutiyyuu zeega Itoophiyaas ta'uu danda'anii karaa biraallee ta'uu danda'anii jechuudha. Keessattuu warri Indiyaa, Sirlankaa, Chaayinaa, Filiippiiniin kunniin wanta kana hojjechuudhaaf irratti baay'ee qo'onni jedhamu jechuudha. Hin jarjaru. Isaan ammutiyyuu karaa Googoleetiin viidiyoota kanneen yookaan ammutiyyuu karaa feesbuukiitiin ta'uu danda'a. Wanta kan isaan birriirraa argatan waan ta'eef gadhiisan jechuudha. Keessattuu Googolee irratti ni gadhiisan jechuudha. YouTube illee soo ta'e YouTube viidiyoo wantoota garaagaraa irratti gadi dhiisanii seera qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isin ammutiyyuu liivii irratti liivii san osoo hin beekne jooyin jettee keessa seentee wantoota garaagaraa yoo kan hojjettu ta'e hojiis ta'a kan nyaattus ta'a hin beektu waan barbaaddu hojjechuu ni dandeessa. Garuu isaan warroonni liivii irra ta'an sun hundi isaanii si arguu danda'anii jechuudha. Liivii kan jedhu san bantee yoo kan keessa seentu ta'e jooyin jettee kan keessa seentu yoo ta'e laaf jetteetiniin keessa bahuudha. Yoo takka jettee kan keessa hin baane ta'e moobaayila kee cuftee irraa hin badu. Cuftee bantee irraa hin badu jechuudha. Achuma irratti iskiriinii gara gubbaa irratti xiqqaatee irra si taa'a malee jechuudha. Kanaaf ammutiyyuu keessa seentanii keessan bahuun rakkisaadha yookaan ammutiyyuu keessa seenuu dhiisudha jechuudha. Akkasumaan bantee kan laaltu yoo ta'e namoonni achirraa haasa'an ati ni argita. Garuu isaan si arguu dhiisuu danda'an haga jooyin jettutti namni si hin argan jechuudha. Jooyin yeroo jettu ati liivii achi keessaa namoota baay'ee si mul'isa. Tokko irratti yoo kan tuyxu ta'e keessa seentee jechuudha. Kanaaf irratti tuquu dhiisudha jechuudha. Kun ammutiyyuu keessa bahuun rakkisaadha. Warri beektan ni beektan jechuudha. Kan ammutiyyuu nama hin beekneef jechuudha. Durallee ani waan na mudate akkamitti seene akkamitti akka keessa bahu na rakkise jechuudha. Kanaaf ammutiyyuu wantoota akkanaa kana madaamiin keessan achirra taa'ee isin arguu dandeessi jechuudha. Keessattuu warri Beerut keessa jiraatan dubartoonni asii baay'ee intarneeta irratti gaggabanii iji isaanii irraan buqa jechuudha silkiirraa. Kanaaf ammutiyyuu achirratti yoo kan akka tasaa isin argan ta'e rakkina isinitti fidan jechuudha. Yeroo hojii isin finne fa'aa bakka hojii ta'anii isaan kan goroggoran silkiidha yookaan moobaayila jechuudha. Yeroo kana kan achirratti isin argan ta'e dubbii biraa isinitti fiduu danda'an jechuudha. Akkasuma ammutiyyuu kan biraallee laaks viidiyoo sanii warri hin beekne jechuudha. Innis ammutiyyuu viidiyoota garaagaraa achirratti gadhiisanii ani maaliif akka gadhiisan hin beeku hojii akkatti hojjetan maalidha hundi keessan argitanii sunniin jechuudha. Ani maaliif akka achirratti gadhiisan ani naaf hin galle keessattuu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Kan jiraatan of dhoksanii of gadi qabanii hafuura fi dhoksatanii osoo galanii dasna jedha jechuudha. Miidiyaa jechuun
of gadhiisanii yoo hojjetan illee dhaqanii viidiyoo waraabanii gadhiisu uffata illee hoo tokko san dhaqanii viidiyoo waraabanii gadhiisu kan kana godhu irra caalu warra bashaati garuu keenya kun illee jaratti morkata wal jalatti ilaalanii kanaaf bilisa wantoota garaagaraa kana irraa bilisa ta'aatini gara maatii keessanii deebi'an jedha kan biraa ammoo tiyyuu guruppii keessa jechuudha kanaan illee waan tokko ergan imoo jedhee dhufe irraan isinii babaha jechuudha guruppii keessatti kan walitti qabamanii fi tokko yaada walii wal qoodudha wantoota akkas barumsa kan walirraa argatan baqa wantoota garaagaraaf kan walitti qabaman ni jira tokko ammoo yoo namni dubartoonni lamaanis wal loltu achitti fidanii kan wal arrabsan ni jiru akkasuma ammoo dhiiraaf dubartiinis yoo kan wal loltu ta'e achitti dhufanii hicciitii ofii nama san hundarratti saraggafuun ni jira kun ammoo dubbii fokkataadha jechuudha wantoonni sunniinis gareen erga walitti qabame wanta waan namni hin beekne yookaan walirraa qoodu kan beeku barsiisuudha natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha kunniin ammoo baay'ee yaada fokkataadha ammallee garee san keessatti jechuudha yookaan immoo guruppii jechuudha Itoophiyaa bichaa miti aan akkan argatti Itoophiyaa bichaa miti wantoota kan biyya biraallee wal keessatti dabalatee jira akkasitti viidiyoo garaagaraa viidiyoo fokkataa kan isin irratti ergu jira wanti kun na mudateeti jechuudha waa'ee guruppii kanaa kan isin kaasuu dhufe viidiyoo osoo yaadin viidiyoo narratti ergame viidiyoo bilginnaati jechuudha narrifadhe dhuguma dubbachuudhaaf narrifadhe sila maaltu viidiyoo kanaan irratti ergadeetan baay'ee rifadhe yoo laalu karaa imooti kan inni irra ergame wallaalu karaa guruppii kanaan jechuudha ani guruppicha sanoo sun laaf jedhee keessa bahee jechuudha kan biraatis ammoo kanan taasifamu namni yoo wal lolan namni keessatti dhuunfaa ofiitiin yoo wal lolan baasanii kan gareedhaan dhaqan kun ani gowwummaadha natti fakkaatu waan isaa kun faarummaadha malee gamnummaa natti fakkaatu dhaqanii achitti harrabaa mucucuk godhanii zarazarti walii arrabsuun gaarii miti jechuudha dubartiinis ta'e dhiirri jechuudha achirratti wal baanii wal arrabsan gaarii miti namoonni yookaan kaayyoo biraa kan qabus yoo ta'e harka fashaleessa jechuudha yaabbalee kiyyaa wantoota kanarraa osoo of qusattanii baay'ee natti tola jechuudha keessattuu shamarran biyya ormaa aanduguman isiniin jedha imoon badduudha dhugumatti imoon badduudha jechuudha akkaataa itti fayyadamnu yoo kan hin beekne ta'e imoon badduudha kanuma waluma kanarrayyuu nama tokkoof tokko taate jechuudha hiriyaa keetii voisiidhaan yoo haasofte baay'ee gaariidha jechuudha voisii qofaan yoo haasa'an natti tola jechuudha akka kiyyatti kanaaf yaabbaleen kiyyaa ani isinirra beeka osoo hin taane ammoo kan na caala beekullee inni jirtanii kan hin beekneef ammoo nama tokko lamas ta'a kan irraa barumsa argattan wantoota akkana kan ammoo isin biraan gahuun dasna jedha waan ta'eef dabarsee isinii qooda jechuudha akkasii viidiyoo biraatiin walitti deebinaa haga walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.